أسقط أسينجرا أبو وري متى حدثي مي خوتا وروتا متى حدثن ربي خداني سفانا ماراتي مليهن تهو جتني جرتن جانيسي أبيت سجرا خينيا لك ديني خينيا كن نمي آوا لفتي تينيا سونيس نمي أويتي إيكا أورمو أمني إسني خنايج جالة إسني كبويتش رفينس ساني حادثني إمما نكنت تغطي ساجرني أورموتي إسنو جالة إساني كبدا مالين إبسيتمي مي أمني نياب لهوني يخانم فين تاليين تون جالة إسان أورمو دا قبن جالة إسان لفتين يا قبن خانا هونتا رفينس حادث بويودان لفت إفتمودان هجو قراجو فتشودان وانا أداتين إبسها جرانيتي نوتي هو جالة أمة خنا قمنو مالين إبسنا بيقا مي مالين إبسنا قا إيقا أمة خنا بر أمني خوني نجالتي دي بويا بر جبان سخين يابين بويا بر جبان سخين يابتي جرخين يابو بر نوتي وني نوفين قلين أورمون تنبر جالة بيتو وقانين جوامل يدامي دي بر سأورموتي يوم جالة برنا قوي نوتيكون يوم جالة برنا قوي نوتيكون وعليكم السلام هم من يقولي نياتو أبويان تكجا لفتين يتنسامو أبويان نو أجيسو أبي بويان قرتني من يقول هكا هيك أبا مو هيك أبا نورا هكا هيك أبا مو هيك أبا بيت كريستيانا ساني سانكيزتي واني أرثوذكسي سانكيزتي meeshaa waraanaa guurratanii Oromoo tan ajjeesanii khaanis lafaan saamanii gatanii waan adda addaa godhuudhaaf wanni kun akkamitti nu jalaa baha jechuudhaaf booyuudhaatti jiranii bara nuti hoo duuba waalaikum salaam nuti hoo dhugumatti Oromoon tuni jaalala ummata kanaa qabnu akkamitti garsiisname akkuma Oromoo naannoo hundaa jettu akkamitti garsiisna qoy garuu asirratti abiyyi naa galatoomu dubbiin dheengadda taakkala uumaadhaa finfinneerraa ka'ee Ameerikaa deemee suni balaa itti dhaltee jirti jechuudha. Balaa itti dhalte. Abiyyiin namticha waa malee miti kan inni dura achi ergee dubbiif achi ergee. Uummanni kun hanqam takka waan isaan baha laaluudhaafi taakkala uumaa fuudhee achi ergee jechuudha. Gartanii? Aasaa gurguranii manni izoo yoo xaal zandoo akkasii bara namni bahararraa yookaan bishaanirraa dhaqee qurxummiidhaan barbaada je'eetuma fiigaa oolu odoo deemuuti naacha fuudhee ol baha jechuudha booda nyaacha sanii nyaadhama jechuudha si galte akkasitti deemanii taakkalee uumaadhaatitti dhaqan dubbiin taakkalee uumaadhaa suni waan adda addaa itti as dhaltee itti as baate jechuudha. warroottan takka ni jirtan amma ijoollee teenya tashawaatana keessa shamarranii fi honkooni shamarran silaahuu wanni hin qabdu maaliif shamarran karma isii fuudhee ka isiiti shamarri intalti shamara naannoo feetee haa taatu amaarri fuudhuus isiin amaaruma taati si galee yeroodhaaf si fakkaachuudhaaf alaabaa teessan kaayachuu dandeessi waan adda addaa godhuu dandeessi garuu karma isii keessaan jiruutiitu ka isiiti jechuudha dhalaa Artani, mucayoo takkaan arketa warra shawaa takkatan waa'ee amantii ortodoksiidhaatiif kana laalchisee waan adda addaa asirraa ustaazota keenyaa fi kana dhukkeetti kaasuudhaan arrabaanis haa ta'u bifuma addaatiinu waan takka jejjettuun arke asirratti maqaa isiisanillee hin beeku maaliif nama tokko namaan hedduun jaalanne maqaa isaatillee hin qabaddu waan hin ta'eef. Isiin sun amma alaabaallee uffattee waan adda addaatiin sossoo'u turte jechuudha. Gartani ammoo dubbiin taakkaleedhaa suni waan addaatitti as baaste baay'uus bakka nagaan dhufte amma shamarran tashawaa keessa hedduudhaa jira baay'uus faadhaa jira hedduudhaa jira jechuudha. Gartani hedduu jira isaan kunuu hin godhanne maaliif waan uummanni kun deemaniif waan beekaniif jechuudha. Telefoonni har'aan tana shawarana bilbilameeti anis gaayeroo san harargii waan hin tureef
neetwoorkiin Harargeedhaan na dide jechuudha. Qeebalu maaliif akka ta'e naaf hin galle. Bilbilli sun garuu ka shawaarraa naa bilbilame bilbilli shawaadhaa sun haareetti deebi'amee naa bilbilamuudha qaba. Warra keenya Harargeetiin neetwoorkii keessan sirreeffadhaa deennaan nu dura dhaabbatinaa. Waalaikum salaam. Nu dura dhaabbatinaa jennaan sii galeemi. So Abiyyi jechuun nama khataraa beekaa. Taakkalee uumaadhaa fuudheeti jaakata koofiyaa sanis uffadhuuti deemi jeellaan Abiyyi. Dhaqiitii fi wanni dhaqi jeellaan Ameerikaa dhaqiitii haasitti iyyanii jeen. Haasitti iyyanii bineensi kun haasitti iyyuuti haasitti iyyuusuuti dhaqii deemi jeeni beete akkasitti jaakata isaa sana kaayatee akkana ichaa deema gaamu. Waalaikum salaam. Bagana jaan dhuftan. Akkasitti gaa ummanni keenya keessattuu ummanni Oromoodhaa kuni ummata waa takka illee sodaan irraa waan ta'eef du'aa si sodaatu waan ta'eef qalbii takkaan boonaa ummata san keessa deemee jechuudha. Islaamaan tana warroottan biraa silaa ta'e namaatiitu isaan eega. Namaatiitu isaan eega jechuudha. Taakkaleen akkasitti hojii manaa baasee jechuudha. Taakkalee irratti duuluun isaanii suni gatii isaan kafalchiisu jirti. Akka isaan rifeensa firraa haadan taasisaa jirti. Akka isaan booyanii wal boochisan taasisaa jirti. Akka isaan uffata gurraacha uffatan taasisaa jirti. Garuu Oromootii bargaa uummanni kun hedduu nu jaalataa bara. Dhugaatti hedduu nu jaalata. Hedduu akka malee nu jaalatan uummanni Amaaraa kun. Hedduu akka malee nu jaalatan. Maaliif ni beektanii? Dhiini intala Oromoodhaa, dhiini ilma Oromoodhaa, dhiini haadha Oromoodhaa, dhiini daa'imni Oromoodhaa hedduu akka malee mi'aawu. Akka viintoote jechuudha dhalaan dhaltee bara ulmaa irratti yookaan odoo ciistuu dhiiga dhaluu irratti irraa bahee fi kana deddeeffachuudhaaf waan akka viintootii fi kana dhudhuutii bara akkasii bara. Isaanis dhiiga Oromoo kana dhuganiiti lafa teenya tanaas ittiin saamanii garteemi beeta kiristaana kanaas kan amantiidhaaf hin deemne mililikii fi kanaaf salaata nama. Rabbiin isaanii mililik kan isaan sujuudaniif mililik. Si galte Oromoon waan kanaatiitu isii dammeessee akka Oromoo waa hundarratti walii galtu taasisee Oromoon amma neetwoorkiin isii takka jechuudha. Tan amantii lameen qabdu hundinuu neetwoorkiin isii takka taateeti wama hundaanuu akkasitti waliin deemu jirtu. Dhugatti ani hedduudhaan nama keenya kana madinqisiifan. Hedduu naa taatanii jettan dhugaa Rabbii. Maaliif hafuurri keenya tokko ta'uun gartanii wanni hundi keenya hundinuu tokko ta'ee ummata kana diina ta'uu isaanii beeknee akkanatti halaalatti isaan firraa eeguun keenya hedduu nu gargaaree jira. Abiyyiinuu ammaan tana ifarke. Amma ifarkee jira Abiyyi. Maaliif ummanni kun akka isaan marse arkee jira. Akka ummanni kun aangoodhaaf deemu dhibbatti arkee jira Abiyyi. Si galee Abiyyiin warroottan kaabineedhaa. Warroottan aangoo qabdan waan kana keessa yoo harka naqattan yaa waylakum jeenii jira bara. Yaa waylakum yooma lak wa yooma aleek isa jedhan san garteemi. Gaafa caalaan kun faan gaafa waa harkate yooma lak wa yooma aleek namaan jedhanii kun. Si galee kaleessa guyyaan kee turaarammoo xiyyaa siin jedha sidhaadira akkas jechuudha. Gartanii Abiyyiin aangoo isaatitti warroottan dhufe. Bukka itti kaasuu jira. Maal jenni warroottan kaabinee keessa tetteessanii waan kana keessa harka naqattan yookaan jiraattan taatan isinin dhiisuu ijjaachuun sabsibuu jeen. Dhimmi kuni dhimma lafaati. Dhimma aangoodhaati. Namticha aangoo irratti aangoo isaatiitti itti dhufa waan ta'eef itti marsa waan ta'eef ummanni wal jaaree deemu jira waan ta'eef gartaniimi taakkala uumaadhaaf durachee ergee jechuudha taakkee. Takkala uumaachii ergeetiin akka isaan isarratti duulan karaa baneef jechuudha. Takkala uumaa irratti duuluun isaanii sun gatii kafalchiiste jechuudha. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bakka nagaan dhufte qaalitii haadha mana kiyyaa sii galee
tuni aaduma keenya beeka Oromoo tanaatiitu aboogaa tooppika irra jirtaati itti fufi jaa malee amma biyya guddatte tana keessatti yoo kabajamtuun haati manaa takka dhufte salaamtaa isiif kannita kuni nuti waan mu godhuu qabnu irraa tokko jechuudha sii galee rifeensa ati haddattee jirta baay'ush ati haddattee jirta lakki ati naaddanneeti ati naaddan so maaliif wanni kuni hedduu nu gargaara jechuudha Oromoon garteemi ammaas wanni isin firraa eedan akka ummanni kuni warroottan dhiiga Oromoodhaa ganna qubare warroottan lafa teenya tana saamuu bare kuni namootan keenya keessaan akka nutti hin dhufne firraa eega namootan keenya hoggaan isin hin jedhu warroottan silaa isin jala fiidan warroottan silaanis jala fiigu hayyootan kan silaa nuti yennoon hayyootan Oromoodhaa kan gartanimi isaan kanaaf dhalaa isaanii babbareedduu itti kannanii maallaqaas waan isaan barbaadanii fi kana kannanii fi gartanimi Oromoo wanni kanaafuu gaariidhaa miti Oromoo tatta'a Oromoo kana godha ja'anii gaafa isaan sun ija huullatanii qaanyii qalanii hoggaa isaan as bahan bukkeetti haasa abbaa fedhe haa ta'u hayyuu keetii miti waan fedhe haa ta'u gaafa isaan san duratti si qabeetiin isaan saniif nyaata si godha gaafa inni jee as bahe bukkeetti haasi abbaa fedhe haa ta'u aktivistii ganda fedhe haa ta'u bikka fedhe haa ta'u bukkeetti haasi kana booda haftee jirti Oromoon bayyanattee jirti aktivistiidhaas taanaan hayyuudhaas taanaan kanuma isii hojjetu malee aktivistii jaraa wajjii taa'ee diina ilmaan Oromooti irratti ta'u ka ilmaan Oromoodhaa bitu ka ilmaan Oromoodhaa gurguru ka ilmaan Oromoodhaa ajjeesisu wiliidhaaf illee hin qeeballu kana Oromoon akka dur hin jirtu Oromoon waliif gallee jira maganaa gartaniimi akka isaan amantiidhaafis hin deemne argarree jira akka isaan dhiiga ilmaan Oromoodhaa facaasuudhaaf gannaquudhaaf ilmaan Oromoodhaa ajjeesuudhaaf gartaniimi akka isaan wanni godhan agarree jira hedduu jaalaltii isaan akkanatti nuu qaban tuni jaalala birootii miti dhiiga keenya kana gannaquudha lafa teenya tana saamuudha ilmaan Oromoo ajjeesuudha ilmaan Oromoo lafa isaaniitirraa buqqaasuudha kana wanni isaan dhabanii kana bar kana akkamitti nu dhoorkaniidha gartanii ቤተ ክርስቲያኗ እንደዚህ ብላለች ኦርቶዶክሷ እንደዚህ ብላለች ኦርቶዶክሷ ሴት ነች ወይስ ወንድ ነች ከጆኻን አደባፈር ዳጄ ሜ ኢሳን አደኑ ባዛጃን ኦርቶዶክስ ቱኒ አላ ደሞ ዲረጋ ደንበይኑ በርኖች ጾታዋን ለምን ቀየሯት ሃይ ጾታ ለምን መስጠት አስፈለገ ለቤተ ክርስቲያኗ ቤተ ክርስቲያኗ ሴት ነች ወይስ ወንድ ነች gartaniimi waan kana dura dhaabbachuu danda'uudha qabdan beeran keenya tashawaati isaa taatu beeran shawaati isin jette tan amaara jala galtee gaafa itti tole alaabaan wajju uffatte as baatu gaafa immoo amaartichi keessa kaayee taa'uun tan garteemi iyyeeyyee boochu kan akka Mansuur Jamaal gowwaa wasaka gartaniimi wasaka keessattuu namtichi sun Mansuur Jamaal sun gowwaadha gaafaan isin joo bara waa malee miti bara nuti warri Harargeedhaa nama nuuf hin taane halaala beena dura ganama subii dagarra isinillee faarsa nuti garuu akka Harargeedhaatitti ganama subii dagarra namni kun akka nuuf hin taane ummata dafee waa arkurraa tokko anjooris halaalattiin arka akka inni Oromoodhaaf hin taane halaalattiin beeka ture gaa'is nama gart ammaan tana wanni taataniif amma jalaa dhadhaabbattaniif aan duraaniin dhawuu ture zaayirumattiin isinitti maan hin dhoysu hin dhoysu akka inni immoo Oromoo gurguratee caljee taa'u kana gartaniimi ganamaan hin argeen ganama subiidhaan argee jechuudha hanga isin faarsitanii olii gadi hin fiitan hunda silaa innis kanuma killee irra cabsanii bara gartanii amma amaarri akka isa keessaa nutti hin dhufne isaa maallaqa kannanii waan adda addaa itti kannanii as baasan mataa keessa dhoyina isaas hin jiru ganaa kabajaan hin jiru ka isa caalu as baafanna ganaa hin jiru ganaa kabajaan haftee jirtiiti nuti amaaraaf hin bitamnu ganaa nuti hin sobamnu ganaa Oromoon akka Oromoodhaatitti iftaanee deemuu danda'uudha qabna gartaniimi abiyyiin waa hunda arkee jira abiyyiin arkee jira ganaa gartanii taakkalee keessaan Oromoon hangam takka akka isaa wajji jirtu akka Oromoon abiyyii sin darbin akka Oromoon
takkallee hin darbin akka oromoodhaatitti oromummaa isiitti irratti duutu akka oromoo waan hunda irratti tokko taatee deemtu arkee jira. Takkaleenis arkee jira, abiyyilleen arkee jira. Sigalee beeran keenya ka arsii kun bargaa kanaatiitu isaan nyaata waa'een Jawaar hogga dubbate. Waa'een Jawaar hogga kaate yibalaachwal yaasaa akka kaachwal. Deemti qaama digadhuuti yaa bocola. Jawaar nuun rambeetanii isin footoodhaan gartan nuti qaamaan garreeti. Bifa qoqqoosu amaaraa qoonami wootaaf. Jawaar yoo hooqan amaara teessitti as bawa Jawaar. Nuti isa beeka waan ta'eef. Sigalee kolkolee hunda. Kolkolee waan isin taatan isin beeknaati achi deemaati nama faarsaa nuti nama faarsuun kan hin beeknu nuti. Bartanii hin jiru wanni akkasii hin jiru. Kijibaan wal jala deemuun hin jiru isin wal jala deemaa kijibaan. Wasfaataa boochi. Intarneetni kamataa keenya yaada kamataa keenya waan nu ta'ee dubbanna. Waan Oromoodhaa ta'uu dubbanna malee waan Oromoodhaa hin taane hin dubbannu nuti. Believe or not. Baqlaawaan nama Jawaar jala fiiguu miti. Nama iftee deemu malee. Isin Jawaar jala fiigaa baqlaawaan garuu Jawaar jala hin fiigu. An Jawaar naaf rabbii miti. Naaf wanni dhaa miti. Isiniif ammoo rabbi ta'uu mala. Isiniif ammoo Haayila Sillaasee yookaan Minilik ta'uu mala. Akkasi. Ammoo amaarri akka Jawaar keessaan isinitti dhufee Oromootiyya maarreetii akka isiniin hin jenne. Artanii tana jechuudha. Tana kolkoleen amma bocoloonni eegalan gaama Jawaar irraa bu'i. Wallaahi Jawaar silaa kamataa keessa dhawan inni nu. Kamataa keessa dhawan. Sabaata gootanis. Isinii kana isin boochisanii isin ussisiisuudhaaf akkuma caaluu sana jechuudha. Maal fiddan? Kolkolee hunda. Namni ganaa nuti deeggaru ganaa abbichuu fi abbichuu qofa. Abiyyiin hunda isaanii akeekkachiisee jira. Hunda isaanii jechuudha. Walaa Jawaar walaa abbaa fedhe haa ta'u hunda isii akeekkachiisee jira. Kolkoleen kaate gaammaan tana. Kolkoleen kaate bara Jawaar keenya tuqame Jawaar keetii tuqame. Jawaar kan hacaalu kuchiisee bara piroofaayilaa hacaaluudhaa uffatee taa'uudha jiru bara. Awwal waalota. An dhugaa jettuun isinti gayyaasaa beekadha usaatii ta'a naamusa keessan. Warra suuraa Jawaar piroofaayila godhatee taa'u. Abu Mazra'aa hunda biyya namaa teessanii asii wanni hin ta'ina. Jawaar kan hacaalu ajjeesisee suuraa hacaaluudhaa piroofaayila godhatee taa'u jiru bara. Waa hedduu nama afaan hin baasina naamusa keessanii usaatii ta'a. Kilaab yaalal kilaab. Sigalee nuti habeenu abiyyi qofa nama biyyaan deemu nama biyya tan akkaataatti oofu beeku tana beekna jechuudha. Sigalee ni boochi amma yaa wanni booyee ni bar hoolayyiin ni boochi bar hoolayyiin Jawaar malee wanni biraan qabne ni boochi bar kolkoleen ni boochi bar kolkoleen Jawaar amantuutu ni boochi kolkoloota akkanaa bocoloota iftaateen deemne tana akkanuma gooteetiif keessaa baasa laal bayi wanni arsiidha abbo ijoolleen teenya taarsiituun bar amaara ijoolleen atteenya taarsiidha wanni isaan itti badan ni beekani jallaa isaanii firaachiin darban nuti jallaa keenya firaachii darbin isaan jallaa isaanii hunda itti maxxansanii deeman wanni itti gabroomnee gabrummaan tuni dheeratu taate takka tanaa bara rakkoodha tun gartani rakkoon tana jechuudha nuti dhugaa jirtu namatti baqa'isinee itti himna. Isaan jallaa isaanii hunda gogaa jala qabatanii deeman jechuudha. Sigalee kana jechuudha. Dhugaa jirtu isinitti himna akkana jettanii didinaa tan. Baha wuxu dhugaa jirtuun fudhattarree amaaraa fi manni keenya kaarsiidhaa hunda dhugaan fudhatu. Hin fudhattan dhugaa. Dhugaa jirtu fudhadha. Sigalee dhugaa hogga isinitti himne hin didinaa. Nama isinii bu'aa hin qabne wanni hin ta'ina. Garuu maal goona gaa isin silaa sabboonaa hin feetanii dhiira sabboonaa ta'e hunda ajjeestanii lafa keessaniiti. Kan akka kamaalee bootii isinmaatu ajjeesee bara. Naannuma keessan keessa du'eemi isinmaa kuchiisee bara. Sabboonaa akka ta'e hunda hin feetan. Nadhii gammadaati isinmaatiitu kuchiise. Waan sabboonaa ta'e hunda hin feetan gadhee malee. Sigalee. Kanaaf
suuta deemaa suuta deema amma silaa Jawaaras ba'ee lakki amaarri obboleeyyan keenya akkana kanaa siraanni jee dhugaa keetii jettan dhugaa keetii kanaaf Jawaar keessattuu biyya galuun isaa khasaara fidee moo bu'aadha Oromoodhaa buusee jennee wal gaafanne Jawaar biyya galuun isaa khasaaraa malee bu'aan inni buuse hin jiru. Jawaar biyya galuun isaa akka Hacaaluu Hundeessaa du'u taasise. Akka namootaan jajjabaan hundinuu du'ee taasise jechuudha. Gartani khasaaraa malee bu'aan inni buuse hin jiru. Bilaash meekaappii walii dibanii wal faarsuun suni dhaabbachuudha qaba ganaa. Oppiidiyoon kadhatteeti Jawaar ati nu gargaartaati biyyuma alaa kana taa'ii. Nu gargaartaati ala kana taa'ii jaaniin. Abadan du'eetiin bada malee. Abadan biyyatti yaggaleetiin du'eetumaan bada malee. Indi jechaa turte gaaboo. Tabaalande ta'injii maammite ta'unjii gaash dhaqqabaa. Gaash dhaqqabaa taa'ee haa dubbiin akkanaa mitiiti. Taa'ee dubbiin akkanaa miti gaash dhaqqabaa taa'ee jaaniin. Agartee achi abiyyi waraanatti ol erge. Na dhaqqabaa qeerootiyya na dhaqqabaa jee gaaboo. Gaash dhaqqabaadha. Achi fuudhee ol darbe jechuudha. Eega hoggaasanii dhaluma absumaa irraa muranii malee hafuuran baasu jechuudha. Kanaaf abiyyiin ummata amaaraa kana waalikki isaanii beeka. Amaarri wanni akkanatti iyyuuf Oromootan akkamittiin ajjeesneedha. Akkamitti Oromootan lafa isaanii kana hin saamneedha. Akkamitti isaan kana hin nyaanneedha. Gartani kanaatiitu jara boocisa. Kanaatiitu akka isaan rifeensa kana hunda haaddatanii deeman isaan taasise jechuudha. Sigalee in aarina kolkolee in aarina. Egaa maal beektanis kolkolee hundu kanaafin ja'an uummanni keenya kaarsiidhaa dhugaa irraa hin fagaatina. Dhugaan isiniif hin ta'u. Xabii amaaraa waan qabdaniif dhugaan ni hadhootii marraachuwaan hedduu isinitti hadhaa'u. Xabii amaaraa qabdarree nuti akka Harargeedhaatitti dhugaa walitti dubbanneeti dhugaa sanii hin deemne jechuudha. Baasaa badaa keessan baasaa keessaa ji. Baasaa badaa Oromoodhaaf hin taane firaa achi darbaa. Dhugaan jettu tanu. Gartani kana jechuudha. Kana yoon koon isin rakkoodha qabdarree. Jawaar silaa nama dhugaadhaa nama Oromoodhaa qabsaa'u silaa ta'e walloodhaa fi sagalee taa ture. Yusi isinummaanu amaara ta'uu keessan bitamtoota hattoota ta'uu keessan Jawaarii waa takka illee hin jenne cal jettan. Mee deemniitii boo uummanni kun uummata keenyaati. Bilaashin dhumu jiraati sagalee ta'eef hin jenne. Maal fiddan duuba kanaachi ragaan tanaa olii maaltu jedhame jira ragaan tanaa olii. Jira tanaachi wallahi nama qaanfachiistan akkam hedduu nama qaanfachiistan. Hedduu nama qaanfachiistan waa hedduu nama dubbisiisina. Sigalee keessattuu Jawaar Oromoo hunda bikka bu'aa waan ta'eef Jawaar dhukkeedhatti kaasna nuti. Kolkoleen hirribarraa kaatee bocolli hundin hogga kaatee afaaniin baneettee hogga dubbatte hedduu nama qaanfachiistan jechuudha. Uummata bikka jiruu hin beekne. Kolkolee kara deemtuu hin beekne. Soo kanaaf suuta ja'a. Abiyyiin likkii haa galchuu hajallate isaan likkii galchuu beeka. Haa diriirsuu abii. Amaaraa miti haadha amaaraatu dhukkeetti haa kaasu kana booda. Lafa teenya saamuudhaa deeman. Wanni isaan rifeensa haaddataniif wanni isaan akkanatti booyaniif nu jaalataniitii miti. Lafa teenya san saamuudhaafi dhukkeetti kaasa akkana jettanii sodaatina. Asirratti immoo shamarran teenya Harargeedhaa suuta jeetii deemi. Dhiira wallootii heerumnaa dhiira wanniitii heerumnaa. Ta'asii gandi ibiddaan darbatee faadhaatiitu dhiira wallootii heerumnaa itti bara. Yoo asii qawwee mataarra si dhawan wallaahi walloodhaa miti gurbaa walloodhaa lafa dhiistee baafatta akkam suudiidhaan baata. Dhiira wallootii heerumnee itti barsan gaafattu bara. Shamarran wallootii jira.
شمرة والله تيسن دربين جرا تقويه رجيستو جرا برا سيقالي احتمال قوتا قبو أنقب دودي خيط مخان مكان تخيسازن هيدا جيسا خبار رابو ديتي هيدا ناتاتك جيد هيدا جيسا تانا قد سيقالي خناف سوتا جا أول باتني نتي شمران nuti shamarran ni malee hin taanu jettan dhufe kono gowwaan tokko kabaalee tokko gowwaan isin caale hin jiru bara gowwaan isin caale hin jiru gowwoota waa dhoysu gowwoota gogaa jala waa qabatee deemu ka isin caale hin jiru gowwaan isin caale nuti zaahir isinitti himna zaman ammaan tanaa zamana amaari baatirii namatti ibsee deemu kana isin waa dhoysitanii bara bara hin qaanfattanii bara battiqqishu mallee hin qaanfattanii bara ummata yoo sammuu tana tuqan udaan tuqamu udaan fuudhee namni ba'u qaanfadhaa gawwa arrallee moo teeknoolojii guddatanaan ummata teeknoolojii meetiroolojii itti taate isin yaa qaanfadhaa yaa billaa aleekum garuu biyya jijjiirrattan malee biyyaa bucuu jijjiirrattan malee way sammuun jijjiiramteere rakkoon teessan tanaa bara idiot kun baqlaawaadha abbaa fedhee waan bukkeedhaan itti kaasa abbaa fedhe taana dhugaa jirtu walitti himnaati dhugaa jirtu namatti himeetiin akkasii karaa kana deemaan nama kijibaan nama hojii deemuu miti hin deemu nama hojii kijiba yoomuu taanaa kun baqlaawaa dhugaa jirtuun sitti hima abiyyi aangoodhaatti waan itti dhufaniif waan kana hunda dhukkeetti kaase ummata takkala uumaatiin laalee bara ummata waan isaan deemaniif takkaleedhaan laalee bara takkaleechiif dura ergeeti hoggee isaan takkaleedhaan waan adda addaa ja'an akka isaan aangoodhaaf deeman arge siigalee bikka waraabessis jiru jeedalloon hin dhabamtuu jaan duraanu bikka amaarri jiru arsiin hin dhabamtu gartanii dhugaa jirtu isinitti himni gartanii kanaaf suuta deema suuta cool down Jawaar silaa nama oromoodhaa qulqulluu silaa ta'e dhugaatti silaa nama oromoodhaaf haduudu silaa ta'e gaafa walloon dhumtu san sagalee ummata wallootii taa ture because jararraa tokko waan ta'eef jechuudha warra mataa haaddatee irraa tokko jechuudha Jawaaris obboleessa Mansuurii barnaa harkana harkaa jaalata siigalee Mansuurii binni tokko iyyeeyyee warra akkanaatiif abiyyi dawaa qabaaf dhiirti biyyaan deemtu dhuftee jirti suutatti ta pilaana baasaa deemtu laala oromoo quuftee tanaas dhukkeetti kaasaa dura ummata hedduu iyyuudhaan beekamu kan akka oromoodhaa kana lafarraa gabaabsiteeti achi booda gama amaaraa kanaas dhufe jechuudha gartanii kuni heeraa fi seera bulmaata Itoophiyaati jechuudha kana booda shamarran keenya agartanii jirtan TikTokis daansiidhaaf kana kanaaf ittiin fayyadamina akka shamarran walloodhaatitti dhiira teessan hidhachiisa teessanii nama isiniif hin taane hunda hin faarsina Jawaar sabboonaa keenya maarii keenya jettee waan faayidaa hin qabne hin faarsin no faayidaa takka hin qabu Jawaar silaa faayidaa qabaatee walloodhaaf sagalee ta'a dhugaan jirtu tana dhiira jechuun abbichuudha dhiira warroottan kaabineedha warroottan aangoo qabdan takkittiin ta'e waan kana seennaan ifannifamtaa jeellaan amaarri maal gootiire rifeensa firraa haaduudha seentee jechuudha ifitti aara bahu gatta'anii booyu dhiini oromoodhaa kun ni mi'aawaa afaan gartee hanga bar afaan oromoodhaatiin as deebi'anii nu sobuudhaaf waan adda addaa hojjetan takka gahanii bar gartani kana dhugaan jirtu tana boocha malee waan feete waan inni ta'uu hin dandeessu
nageetti yeroo gaarii qabaadhaa fayyaa ta'a ammoo kijibaa waliin deemuun hafuu danda'uu qaba. Kijibni hin dalu yeroo kanatti uummanni qawwee sitti ibsee mataa keessa si dha'u kana ati abalu goota ganda kijjaati yoo ta'e deemtu taate ati rakkoodha qabda jechuudha. Dhugaa rabbii rakkoodha qabdaati. Sammuun teetuun irruudha jechuudha. Abalu goota keenya akkamitti kana itti yoo jettu taate deemitiif laali Oromoo tamiif sagalee ta'uu ture Oromoo tuunoo akkamii dhugaan jirtu tana. Ani wanni inni isinin jedhu Amaarri kuni maallaqa baasee akka nama keenya ka Oromoo warroottan silaa hayyoota jennuun kana keessaan akka nu dhufee gartaniimi wanni hamtuun takka hin baane warra akkasiisan mataa keessa dhawaadhaan isinin jedha. Akkasii yeroo gaarii qabaadhaa baga walii galtan Oromootiyya dubbiin dubbii amantiitii miti dubbiin dubbii lafaati. Lafa teenyaaf deemanii nu nyaatanii lafa teenya san saamuudhaaf deemaniiti. Jabaadhaa wal jajjabeessaa rifeensa haaddataniis akka fedhanitti waan fedhan tahaniis itti hoflaa. Ammoo Oromoon Oromoodhaa sagalee ta'uu danda'uudha qabda. Gantuu keenyaas firaachi baasaa dhugaa jirtutti himaa. Yoo abalu bara akkana bara sabboonaa keenya yoo jees akkasii ilkeedhaan suu akka dhuukuuti bira irratti fi gartee akkas godhe jechuudha. Eenyu fuutaanaan gadi mataa gadi qabatina rabbii tokkicha waan hin ta'in. Rabbii tokkicha waan hin ta'in ilma namaa kan akka keetii taa'ee fincaanee udaanu akkana ittiin jilbiifate no. Miidiyaadhaa miti waan fedhanii naasirratti bahanii laayivii miti viidiyoo fedhan naasirra maran waa takka ammaal fidamee kolkoleen hundinuu iyyuu turteemi. Iyyuu turtee bara baqlaawaan kana waa takka wanni isaan fidan jiru takka ittiin isii tan ana jetti. San hunda keessaa garuu baguma baqlaawaan hattuudha hin je'in. Gartanii dhabanii jiran jechuudha. Gartanii kanaaf namni sin beene waan adda addaa sin ja'a. Kasin beene kanaatiif waan adda addaatiin si yaama. An nama tokko waan hin waa'ee isaan beene hoo laaleetiin firaatti dhiisa haa firaa baafatu jeetiin itti dhiisa jechuudha. Namni tokko ol bahee siqeenaan namni sun akka dandeettii qabu beekuu danda'uudha qabda. Jawaar wanni qeeynuun maaliif dandeettii waan qabuufi waan sila Oromoodhaa bu'aa buusu waan beeynuufi garuu waan san hunda dhiiseeti diina nutti tiyaas bee. Kanaaf qeeyna malee waan birootii miti kolkolee akkasitti hubadhaa. Jibbaa isaan qabnu nuti. Tan hoggaaniin je'ummaas dhiifama isin gaafachuu xiyyaa miti noo akkasii miti akkasitti fudhatina. Kolkolee bocola hunda akkasitti fudhatina. An nama dhugaa irratti nama hojii deemu malee nama kijibaan nama hojii deemuu miti yaadda. Kun baqlaawaadha yoomuu taanaan zaayiruma sitti hima jechuudha. Akkasii yeroo gaarii qabaadhaa. Fayyaa nuu ta'a. Yeroo gaarii qabaadhaa sa'aanis